Ika dimana si tulit sin kabibi di mabramiti. Why uji kanati. Darbe mo? Gurbaan halkan Yasmin jedhu. Mucaan ana enkol. Maal kayo tadi? Maali? Yeroo baay'ee yeroo naasa mucaan kun cal jedhee kolfa. Kolfan barbaachisu amma waa'ee hojiiti kan haasamu. Yeroo darbes keessatti dubbii kaaftuudhaan. Maanoon kaffalamu yeroo naan. Meerree dafqi keenya maal jettuudhaan. Dafqa keessa fudhadhee sanni kan. Eessan deeman dafqa keessa fudhadhee. Safuudha. Mee obbo Bantiin maaltu jira haala hojii kanarratti wanti rakkoo ta'u maalidha? Wanti nuun akka keenyatti fooyyessuu qabnu maalidha isa jedhu irratti mee yaada waan tokko tokko nu kennaa isaantu hangafa jedheeti. Tole egaa waan hundumtuu gaariidha. Akkasii ijoollee. Waan hundumtuu gaariidha. Jireenyi ammaas immoo kokkee nu qabeera. Wanti binnu wanti argannuuf wanti binnuus wal jala darbe. Isin immoo rakkoonni guddaan asitti hafe. Isin yeroo hundaadhaa yeroo ni bilbila isin bilbilchiifnu bilbilli keessanii hamma jimaataatti immoo hojjeta. Jimaata dabarraan sanbata duraa utuu hin gahin cillim jedhee bishaan keessa gadi bu'a. Dhageessanii ishee kana isin gara fuulduraatti wanta isinitti dhaammadhu bilbila keessanii isa yeroo jimaataa hojjetu miti. Isa yeroo sanbata duraa hojjetu bitadha. Kana naa qabadha. Isin birrii nu tarkuun taniitu katabaa fuutee nuratti lafaan dhooftu. Nuti katabaa nyaannamu. Ani katabaa nyaadhee bula. Nyaatan. Innan jedhe. Damma keenya. Akkana gaa kanuma. Yaada obbo Bantiin kaasee dhageessanitti waan haaraan jiru barreesseeras. Waan sirreessuu dandeenyu immoo sirreessaa madeemu. Bilbilli immoo sanbata duraa kan hojjetu jimaata kan hin hojjenne jimaata hojjetee maal kan jedhu hin jiru. Akka carraa ta'e cufama. Lakki. Ishee quba qaba. Mi'aati mee yaada qabdaa yeroo baay'ee nan dhagaa waan tokko tokko waa'ee kee mee yaada yoo qabaatte. Haa ta'u kaa homaa miti maaltu jira beektu isinitti himne kanaan dura. Akaakayyuu kootu yeroo loon bobbaasan loon baay'ee qabna asuma irratti isinitti muudhaaf. Akaakayyuun kun nama guddaadha. Maal isiniin jechuu fedhee asirratti nuun nama guddaadha isiniin jechuuf hin jedheen. Nu gorsa akaakayyuun keenya. Haa ta'u inni rakkoo qabu as keessatti gatii kaffalleen hojjennaa garuu waan dandeessanii natti fakkaatu. Waan dandeessan ta'e waan dandeessan natti fakkaatu dubbachuu danda'an jirtan haa ta'u mee hin jijjiirtanii namni kana nurraa jijjiiruu dandeessu akka boqonnee hojjennu akka nagaan baanii galuutti dheengaddaa maqaa seeraan harkaa beekna. Dubartiin immoo akaakayyuun koo isinii kaasuuf kanarratti dubartiin isin hin qabinnaan jedha akaakayyuun koo na qabdi asitti as keessatti isaantu narraa baase kun immoo ragaan jiru isaantu narraa baase lafuma akaatee. Ikka yaada kee baddeera. Yaada kee baddeera akka ishee hojiin dubbii qabdu si kanaan dura dhageera. Waa'ee akaakayyuu bakkee biratti deemtee haasa'uu dandeessas. Loon hin caaltatiyyuu dhageera waan tokko tokko. Waa'ee isa akaakayyuu koo maal qabna akaakayyuun koo nama guddaadhattu. Deema akaakayyuu kee bira deema. Iddoon kun iddoo hojiiti. Wanti ishee wajjin walitti si fidu hin jiru. Dhageera waan baay'ee dhageera beekaannis. Seeras immoo beeka. Mee amma sooraan yoo yaada qabaatte yaada nu kenneeti hojiin deema. Yaada duwwaa miti koo. Yaada duwwaa miti. Akkan ilaalutti leenjii seeraa nu barbaachisan. Leenjii akka maal nama Isinuma amma isin waa'ee injineerummaa barattan seeraan baranne isin waa'ee seeraa leenjii seeraa mooraana keessatti nu barbaachisa hunda keenya. Ani immoo seeraan baradhe. Akkaataa isin itti deebinuu deebiftan illee seera irratti kan hundaa'e miti. Leenjii kennamuu qaba sinumaafuu. Qarshii qabdu dhugaadha. Dandeettii injineerii qabdu seeraan buluun garuu isinitti irra taala. Amma isheen illee
Eeggadda morma qabdee iyyilee irraa baa. Akkana keessa lolaa yaa'u hojii maaliif hojjeta maree akkasii? Seerri sinaa eeguudhaan lubbuu namaa oolchaa oolan mooraa keessaa. Leenjiitu fudhattanii yaada jedhuun qaban. Waan biraa waan hedduu biraan bisee hojii laate. Jijjiiruu yoo dhotte guddina fakkeessa ol butaa. Guddinuma fakkeessa ol butaa. Maal haa ta'u. Nama biraa ta'u dhiiratti nu jijjiirame. Ilaamee jiru. Namtittii kanarraan taluu wayyaa laatan jedhu. Achitti walitti asaasuun keessan haafuuti. Mana kana keessaa gootummaa keessan geggeessee nama biraa yoo fide malee akkaataa deemsa keessanii kanatti na ajjeesuu dandeessu. Farraan qabdu siin. Maal akkuma keessan nama guddaadha. Baali. Isin nama guddaadha bitee gubbatte. Ijoolleetti waa sa'uun danda'uu yaaniin jedhe. Mucaan inni caccitti ilkaayamtu kuni akka saree nuti ilkaan nyaatina. Yoo yaada qabatti yaada kanatti mara. Yaada qabdu taanaan immoo yaada maalii qabdaa miti. Ani unkubiin kaffala. Torbeedhaan unkubiin kaffala. Unkubii sun yeroo hin kaffalle taanaan jireenya kootu duwwaadha. Ani moo lafa itti kafaluun dhabe. Yaada keessan hubadheera. Akkata isinitti asubtan garuu waan walii wajjin nu deemsisu miti. Isa hojjenne yuunuun finne maalota maqaasaa. Isa hojjenne yuunuun kenne isa kamiin kennuudhaaf seeratu mattuun jedhe. Ijoolleen kun maal isin duraa baruu isin eeggan ijoollee balleessaa jiru. Ani Yeroo darbees mucaa kana ajjeeftanii wantan isin. mucaa hunda qabdee waan gootee holte nuti irraa baase. Isaa kee dubbichi kan jedhu immoo qorannee bira keenyan. Meetiin yaada qabachuu dandeessi. Meetii waan jetti yoo qabatte mee jedhee hin deemna hojjetti. Injiinar Galatoomii anillee yaada biraan qabu garuu wanta nuti hin dubbatin bukkee darbuun barbaanne tokko waa'ee mucaa kanaati. Mucaan kun hojii seeraan hin hojjetu. Lafa namni taa'attu dhufee nama jeeqaa akka namni hojii xiyyeeffannoo hin hojjenne godha. Kunoo obbo Bantiin illee nama guddaadha. Waan hunda isaatu agartanii akka kana taasisuun keessaa naannatti hin tolle. Kanaafiyyuu mucaan kun amalli isaa sirratu. Kanaachuma nama biraa jijjiira. Yaadni koo kanadhaan. Amma inni tiin amma nu taasaa jirtanii midhaan nu taa'inuu waan nu horii barbaadne beenu. Injiinar waan inni jala murrees nitti himnu sanbadduraa yeroodhaan qarshiin keenya nu dhufu taanaan isa torban tokko hojjenne diinee deemuu keenya. Kana kuno. Hamma ijaaruun moo cimu diiguun kana jala muraa nu Biligii tokkotti kilgoore itti nu badhaa. Iddoo sammuu keessa lafa ni jiru lafa maallaqa qofaa lafa hojii jiru namni tokko waa'ee hojii hin kaasu. Haa ta'u rakkoon qabu. Rakkoon qabu nan sirreessi. Garuu meetii ittiin dubbatina. Ol sinitti haasoftuu akka barbaade sinaa gootu dhokaa kun immoo akkasiin. Ati borii qabdee jiru fidde. Maali? Borii qabdii gara mana kanaa hin bahinatti. Asiin hin bahin rakkoo keessa buutu. Maal dhiifama maal tasaa? Gurbaan kan cibaa kana asiin hin dhufin isin jedhan. Maaloo dhiifama godhaa fi ijoolleedhaan jajjaare. Afaan maal beeku jechuun ilaasaa kayyuu makonnatti maa guddan deemu. Ati waa'ee dubbii akaakaadhaan kaasii kadhadhuun isaa fi. Dhaggeeffadhu. Ilaa ilkaan kee kana kan cabsisiin hammeenyi isaati. Ani immoo ilkaan kee kottee isin cabsan. Meetiidhanii waan barbaade nuna jettu yeroo jechuu fedhii. Ana dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko hamaa natti hin dubbanne mucayyoon kun anaan. Garaa shimo Horiin wal dhowwatte malee. Maal ta'u. Garaammaa shimo garaammaa dhaayi. Kanaaf immoo gara hojii keenyatti deemna. Galatoomaa wayyoo rakkoon jiraate immoo na beeksisi. Ani immoo hojii iddoo biraatiin qabu. Addanatti immoo odeessaati addana taate waan barbaadan immoo odeessaa siif bilbila siif immoo yookaan ola karrayyuudha kana booddee. Injiinar Galatoomaa. Gaabtichi kun durba liqimseeraa hin jedhe. Akkanan jedhu. Durumaa akka taasaa inni tarra kit itti kolfitu maa inni. Maaliif beekan? Nama guddaa ta'e gaafa akkatti sagalee jijjiiree haasa'u yeroo hundumaa oodha'u. Maalitti beekna yoona kanaa gadi dhiira kanaa ol immoo durba ta'uu danda'a wanti beekamaan hin jiru. Kanaa gadi hoo maal beektaa? Dhiira ta'uusaa maaliin adda baasta? Maaliin adda baasta dhiira ta'u? Uumaanti waa kanaa nama dhibaama attamitti sagalee akkasii nama keessa kaa'an jedhee mana. Maal? Yeroo manni sagalee baafatu yeroo manni nutti dubbachuu fedhuun kolfina qabaannaa. Sagalee isaa furdachaa dhufaa laatadeen guyyaa arfaffaadha heerranne injiinar dhufee walgahii nu teessisuusa. Akkam jirtu jettu? Ituu naaraa yeroo kolfaa. Amma hojii isaanii balgoo dhinaarsa. Kottu
waan dubbachuu barbaade dubbadhu jedhe waan dubbattu wallaalte jedhe moo. Nan du'e billaa. Maaliya? Ilaamiti ani waan dubbadde ijoolleen kun lafa miindaa qofaadha sammuun isaanii kan jiru waa'ee hojiirra badaa jiru. Ati immoo isaanii wajjin dubbiin nagin. Morma nu qabdee akkas goonee hidhatee walirra godhanii haasa'u. Namni sirra godhu hin jiru. Kanaaf dubbii isaanii nagin. Lola isaanii nagin. Gaafa dandeenyu hin kenninaaf gaafa dandeenyu immoo guyyaa biraa kenninaaf kun haaluma hojichaati. Kanaaf iyyuu dubbii isaanii keessa hin galane waan tokko waan biraa keessa isaanii hin galane. Argeera moodha. Dubbii isaanii akkasuma gootee morma hootee walirra haasa'u. Kanaaf ishee kana sirrachuu qaba. Darbee immoo iccitee biraan jira mana kana keessa. Natti mina nussini. Wanti na nussitu hin jiru. Maal injiinar? An hojjechiistu isaan hojjetaa. Anaaf isaan giddichitii maaliif jiraataan? Haala isaanii hunda isaa agartaniittu. Inni guddaanis inni xinnoonis maal akka isaan jiran hunda isaa agartaniittu. Anaaf isaaniin immoo kan walitti nu fidu hojii duwwaadha. Kanaafiyyuu inni gidduu iccitiin tokko iyyuu hin jiru. Ani immoo lafa si buusin jireessu dandeenyu. Haalli isa tokko immoo akkas fakkaataan. Ala isa itti beera. Hin boosee dhumarratti fayyadama hojiin dhufin gaafa jedhu maali nana jedha itti himmaasuuf. Ni laallagaa kana booda. Kanaaf amma nuti hojiin nuti jira hojii hojjechiifnaa inni olaantummaa keenya mul'ifachuun miti. Haaluma hojichaa akkas nama godha. Malee isaa nama bulchaan hin jiru. Namni hundumtuu argiteedha. Namitti ishee seeraan si barsiisatti immoo seeraan barsiisa. Seeraan si barsiisa naan jetti. Seeraan si leenjisa naan jetti asitti. Kanaaf biyyaani amma hojii isaatii isa biraan deemaati. Seeraan hojii kana hordofe. Akka isaan hojjetanii taasisi itti dheekkamee juma. Malee akka dubbii keessa illee. Gurbattii ishee ilkaan jabaa sanarraa immoo fiigan. Haala isaa agartanii dhugaasan sirreessu jedhee mana abdadha. Jabaadhoo siin bilbila buuna. Yoo rakkoon jiraate bilbila Tole injiinar. Nagaan ta'a. Cibaatu marra fiigan. Obbo Bantii. Baala waamtaa jedhiyaan. Maa inni minyoofti? Minyoofti moo? Maa inni nama miidha jechuudha geebitii ani kun nama gubaa hin jenne maal sinoo akkatti xuuxxoore? Ilaa dhageessa. Kuni gaarii ta'us gadhee ta'us anaanaa Kan keessaniin toleeti bichaa. Tuucibtu kwa. eenyuutu? Eenyuutu? Bobanti ija koo hin argi maal nama guddaa mini isinii nu karaatti dhaabsifnu barbaadaa irraa nama guddaa taatanii. Maal taate? Nama maal bichaan tuucibtamu isin. Maalin tuute? Maalin tuute? Ija kun argi. Maali jaan argitu anoo yaadanii akka maanni waasaa dheen gaafachaa jiran. Bobanti harkaan fuune isin amma hiixatanii harkaan fuudhaa argitu argeera mija koon. Gurbaan ana utumaan harkisaa jiru dhufeena bira taa'e malee an kanatti kennees hin beeku. Ani kana nama tokkotti kennuudhaaf abdii qabu gara fuulduraattu. An ofii kootii du'ee namummaa keessaa bahee tan jedhee tan wanta achitti na eeggatu hin jiru kakadumatti na galfadhadheen karaa wajjin jira. Daadhossaa jedhee isinii bitee daadhossaa lama taatanii xuxaartu gammasin. Karaa gaariitti nagarsiiftanii micaanatti karaa guddinaatti nagarsiiftanii baddiisa akka inni du'uuf halkan guutuu qofaa bulama kun. Maal taateeti namni harkaan qaban jiru kana tokko maal inni maal argite? Harkaan hin qabne. Namni qabu danda'u. Harka mucaan harka isaatiin ittiin buune dhageessa. Ani kana ofii kootiyyuu gubadhee du'aa koo deemaani badduu ba'uudhumaafaniyyuu dafee kiljedduu umurii du'uun barbaadaafani itti tarkisaa jira. Isin mee isin gorsinee sin dadhabne isinitti himnee sin dadhabne bobanti dhala keessan fuusifattanii heerumsiifattanii ija dhala keessanii ijaan arguun barbaadanii inni isin kanaan of miitan maalam. Hedduudhu dhiisaa inni. Amma dhukkuba koonatti kaafte qotachuu keeyyuun jaalladhuuni sangaasii ergisaa jedhani achittuu ijoollee sana jibbeen duudhaafi kan ofitti harkisaa dhaqeen mucida isaanii sanii ijoollee koo heerumsiisa. Dhageessa. Isintu dhashee yoo kan keessa mini dhali. Kan koomiti. Kan koomiti isin jedhe. Ayi rakkinaa. Dhageessa. Amma rakkinuma takka itti dhala keessan kan koomin isin jechisiisa hin? Ilaa dhageessa. Anaaf rakkinni hiriyaa ganamaa kaanee bagalgatoo wajjin hin jiraan. Dhageessa. Amma immoo isheen mayyuu dhiiseen deemuudhaaf kan killama godhamu kana umurii kan koo waan gabaabbateef isin immoo dhageessu ijoollee. Kana as bitee isheen harkatti ilaalimin awwa ishee ta'e waan gaariin isa kan keessanii kana ishee kanatti adaraana jilaan bu'ina. Isinis yemmuu xuuxxanii nama biraan kaayinaa. Isinii ol kan xuuxuta san bira taa'udha. Haarasa haapa ofitti godhama. Isa iyyuu kan si qofaasisu immoo halkan guutuu ijaa bultana bira. Maal si galchee yoo qofa iyyuu? Hindu'inaa inni isin gorsine hin dhageessan itti dabalaan immoo kun ijoollee ol deemaa jirtu bira teessanii xuuxxanii waan hin taane barsiiftu. Aanatu nama kottu na bira taa'e jedheeni.
Ana tuna bira taa'e jedheeni. Du'a barbaadu. Ani immoo waan tokko isinitti himan. Ani immoo yoo isin duutan du'a keessan hin dhufu. Eela. Amma ana amma yuutti dabalachaa hin jira hin deemtu moo akkattam. Isin immoo hin boo'u. Amma isinii boo'e. Naan boo'in. Alla man duuti naan boo'in silan du'e. Fayyaatti fajjeettanii misi. Turree ragga duule. Anaadha manaa isin jala jiraattuuf ijoollee isin dhashitaniif hin gaddeen. Amma jaboo duraa diimi. Amma tana naannessitti kun Ma akka barbaadde godha. Akka nama seeraa waan meeqa dhiyoo godhatee waan ta'u akka barbaaddetti namatti roorrisuu barbaadde. Ati baay'ee naaseeniti ta'i na biraa been. Mahee? Beenuu sin jedhe. Anis dhufuun oolu. Haa hin nuufta. Dhufuun oolu dhiis. Nama dhiis. Waan gaarii ta'uu diddu. Kuni waan gaarii taanaanii dhufuun oolu maal maal jiru. Kuni moo kuni jireenya koo kan tuutee na fite kana argise. Mee dhaqeetan amma dawootti waanii malee jaatee asuma mataa dhufuun.